Gootichi waraana bilisummaa Oromoo ergaa duula cichoomina kaayyoo jedhu Oromiyaa keessatti labseenas biltsiginnaa rifaatu hamaa keessa galtee jiraachuun see beekameera. Dabalataan immoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo meeshaalee gurguddaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad irraa hiikkachuutiin ittiin deebisee lolaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee jedhatti lola gurguddaa gaggeessaa jiruun magaalota gurguddoo to'achuu fi meeshaalee gurguddaa diinarraa hiikkachaa jira. Kanatti aansuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa isiniif qabanne isinii dhiyeessinaan nu faana tura. Kibba Halte Shaggar Aanaa Bachoo bulchiinsa magaalaa Awwaash Bulleetti kaleessa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadeef waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhatee 16 battalatti yoo boqochiisu shammadeessee jira. Achuma Aanaa Bachoo bakka Riqatee jedhamutti loltoota maafiyaa PP 7 irraa boqochiisee 6 madeesseera. Achuma Aanaa Tolee ganda Lalisee jedhamutti ammoo edda halkan sa'a 3 fi walakkaa sa'a 5tti tarkaanfii fudhatee loltoota PP yookaan Abiyyi Ahmad irraa 14 boqochiisee 17 madeessee jira. Madoon waraanaa PP Aanaa Tolee Lalisee yeroo ammaa kana hospitaala baatutti yaalamaa jirti. Sababa madoo ishee kanaaf uummata hospitaalicha keessa jiru edda galgala baastee turuun barameera. Shaggar Aanaa Liiban Cuqqaalaa gandaa warra jaarsaa bakka addaa Leedii jedhamutti kaleessa waaree booda sa'a 4 haga sa'a 6tti haxxee hidhuun waraana faashistii PP irratti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee fudhatee loltoota bilxiginnaa 27 boqochiisuun 31 madoon adabeera. Madoon waraana PP yeroo ammaa hospitaala Bishooftutti yaalamaa jira. Godina Lixa Harargee Aanaa Hancaraa Daddaa 12 iddoo Shokomistuu jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa humna waloo fi buttaan qabas tarkaanfii waraana faashistii PP irratti ganama irraa fudhateen 2 battalatti yoo boqochiisu 1 madeessee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humna raashina gara mooratti ooftuu irratti yoo ta'u mortoroonni diinni ittiin raashina guuree deemuun 7 achumatti gubee jira. Qabeenya diinaa galaa ruuzaa fi koshoroo guutummaatti dhuunfatee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Oromiyaa diina aanaa irraa dhuftee hawaasa nagaa iraarsaa turte. Guyyaa dheengaddaa aanaa muunessaa ganda heeban dhubboo keessatti isheedhaa uummata walitti guurtee mana hidhaatti geessuuf deemaa jirtu odeessaa argateen itti birmachuun rasaasaan iddee loltoota faashistii PP 3 battalatti re'oo irraa boqochiisu 2 madeessuun namoota isheen walitti guurtee mana hidhaa geessuuf adeemtuun 16 harkaa baasuun akka isaan gara manaatti deebi'an taasiseera. Akka hawaasni naannichaa jedhutti namoonni ishiin guurtee kun hawaasa qotee bulaa siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhuun yeroo hedduu reebaa fi doorsaas turuu himaniiru. Waboon zoonii kibbaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti duula cichoomina kaayyoon diina du'aa fi madaa'uu adabuu beeksiseera. Reef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo abaa Waboon Oromiyaa zooniilee mara keessatti labse milkeessuuf tarkaanfii gurguddoo diina fi lukkeelee diina irratti fudhatu jabeessuun injifannoolee culuudhaa galmeessaa jira. Haala kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf humna furgaatuun biiftuu barii bilisummaa iddoo addaa goolaa fi raasaa doddotii jedhamutti ganama sa'aatii 4 irraa eegaluun lolaa jajjabduu ergamtoota murna bilxiginnaa waliin hanga waaree booda sa'a 8 taasiseen tiksitoota impaayeraa hedduu ishee yoo ajjeesu yoo boqochiisu madoo ambulaansii lamaan gara magaalaa Caffaarotti geessuun barameera. Haleellaa jabaa humni furgaatuun biiftuu barii bilisummaa tiksitoota barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmad irratti fudhateen kanaanis waraanni faashistii PP akka baala mukaatti kan harca'e yoo ta'u reeffa isheellee gattee kottee koona baas jettee baqattee booda deebi'uun boodarra ammoo hawaasa naannichaatti bilbiluu reeffa waraana keenya awwaalaa jedhanii hawaasa awwaalchisaa turuun barameera. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti reef gaachanni uummata Oromoo Waboon lukkeelee diinaa adabuun injifannoo goonsaa galmeesseera. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo Waboon zooniilee Oromiyaa waraana cufa keessatti waraana faashistii PP irra tarkaanfii ilaalinsaa fudhachuun injifannoo goonsaa galmeessee jira. Haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Birgeedii Eebbisaa Addunyaa marartee fi waantinsaa babal'aa har'a jechuun barii barraaqaan godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda gabaa jimaataa keessatti waraana maafiyaa PP irratti fudhateen du'aa fi madoon adabuun kan haftee mooraa ishee keessaa gugsee baasuun xaa'oo dachee Oromiyaa taasisee jira.
tarkaanfii humna diinaa kanarratti jajjabeenya WBO fudhateen loltoota Abiyyi Ahmed irraa 39 boqochiisuun hedduu madeessee jira. Qawwee KM 27 rasaasa 2000 fi reenjarii 10 irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. WBO'n zoonii kibbaatti miseensota haarawaa eebbisiiseera. WBO'n gabrummaa bifa jijjiiratee uummata Oromiyaa irratti gadi jabaachaa jiru hundeen buqqisuu fi murna bilxiginnaa gahuuf bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaa taatee irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiru jabeessuuf ilmaan Oromoo roorroo jibban ofitti fudhatee leenjii kennuufiin bobbaasaa jira. Haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna waraanummaa fi siyaasaa isaa jabeessuuf kaadhimamtoota WBO yeroo dheeraaf leenjii kennaa fi ture tibbana eebbisiisee dirqamaaf bobbaasee jira. Kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo kanaaf barruuleen sagantaa siyaasaa heeraaf seera naamusaa fi dambii adabaa irratti barnoota jabaa caayatti tooftaa lolaa fi jabeenya qaamaa dirreetti kennuufiin warraaqsan cuuphee bobbaaseera. Eebbifamtoota kanaaf qondaalonni WBO zoonii kibbaatti argamuun haala siyaasaa impaayiritti fedhii bilisummaa fi abbaa biyyummaa diina bilxiginnaa Oromiyaa ta'uu irraa qabuu fi haala siyaasaa gaanfa Afrikaa irratti yaada isaanii eebbifamtootaaf qoodaniiru. Xumura irrattis eebbifamtootaan bilxiginnaan bobaa ishee isaa Finfinnee jalatti kutattoonni ilmaan sabaa Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo lola jiru kanatti xumura gochuuf waan baratan darree irratti kutannoon baatanii diinatti akka argisiistan jechuun fuuldura sabboontota ilmaan Oromoo ofitti fuudhanii leenjii kennuufiin dirqamaaf akka bobbaasan akeekaniiru.